الدم رايز الكربون رايز الورقة ilmaan Oromoo addunyaa mararratti argamtan baga jiraattan baga jiraanne baga rabbiin saa kanaan isin eegeessin jecha dhufe alhamdulillah rabbil alamin rabbiif galanni haa ga'u qaarraan ge bakka nu goosisuma beeka inshallah taala alhamdulillah rabbil alamin aramalee fuula xiyaw gammachuu qaba akka misalaa yinifu hordoftoota kabajamtoota xiyaa maal yoo jettan gaa abdii eda dhaadannoo takko gaani xiyaa dhaddeessaniif godhu dhageetiin hedduu gammadi maaliif duraan bom maangoon naan jechuu jirtaniimi ana achitti rabbitti kaasee jira maaliif gurbaan lubbuu bakka kaa'u dhabee jira sinigalee xiyyaan najaash jettaniin san najaati najaash ra jirtaniim se isinu najaa izaddiin rasro qaran ilakaadi diyar izaddiin aqdara tumeteli dikana gode wara izaddiin tazinje ilakaadi diyar eddiin ilakaadi diyar rasro ka fararol kamaye rasro ka amma fararol ka lubbuu bakka kaa'u dhabee jira tamam amma booda inshallah gaafa amma miti gaafa abdi mana faddeebe tamam last jireenyi isaa ta'a maaliif gowwaan jaartirraa hin ka'uun beeku kun doomaadha malee namni sammuu yaaddu gizee akkamiin jireenya namaa keessa gala tamam namni jaartirraa ka'u abbaan fadheewu dadhabaan fadhee kan namnummaan fadheewu jaartii fi raakaa ka'u hin jiru numa wareegama sinigalee hordoftoota kabajamtoota kiyya isinis kana numa beektan waan ani isinitti himuu miti akkasigaa nam duniyaa tuqa fatiyaa tuqa maal godha itti lafaa kaanii jiran anuma achittu rabbi dalagaa baasee fi jira isa sinigalee itti ajajaman duraan dhalaa tana dhiisii najjaash ta'e akkana godheetiin agartee takkaan keessa baase jeetiin yaadeen sinigalee san hundarraa rabbi nu oolchee jira alhamdulillah rabbil alamin maaliif namni gawaan hin taane jireenya namaa keessa waggaa deddeemee agartee miti akkanatti wanti laaqaa fudhatee waggaa akka waliin laaqu maaltu isin dhagahame isin wallahi hedduu takkaan gaddaa fi tureen hedduu garuu jalqaba maaliin jeeni ture gorsaatiin ture taa'e najaash wanni kun sin fakkaattu karaan kun sin fakkaattu dhaabbadduun tiyyeessan boodarra maaltu itti fide akka nagaalaal kunoo amma isaaf urjiis tamam ani isaaf urrifannee wallahi maaliif yuunaa jette michoo isaa hojjetem jirtu urjii gartee miti kanuma akka fadhitti olii gata akkanatti oofee mataa isii akkana waliin tumu jiru tanaatu narfachiise maaliif narfachiiste yoo jettan hordoftoota fi kabajamtoota yaada keessanis numaan harka gaazexalatti tamam waan jechaa jirtanis numaan harka koomentii teessan inshallah taala viidiyoon tiyyatuun za'a muraasa keessatti eessa akka geessu gaa isinumaa waliin daawwannu ta'a like share subscribe godhu hin dagatinaa asumaan isiniif dhaama hordoftoota kiyyaa akka namayyuu bira naa geessu naaf godhaa inshallah na jajjabeessaan asumaan dhaamsa kiyya kan ta'u dhaamsa kiyya ta'a dhiifama hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akkasiin isin jaa maaliif yoo jettan micoon nama gartee miti jaalalaan xiqqishogaa isinis agarta waan hin jee isinitti himu isin miti dilasuma akkasi gurbaa jaalatteeti abdi yoo namana kiyya sin fidin afaan beekun sin fide jettee akkasi dhaadatti isinoo yaa rabbii dhiiroo akkam gootee fiddi miyaa hordoftoota keenya biyya tana keessatti namnis gaa siirii faa dalaguu jira waan garagaraa jira dhiiroo akkami awwa wallahi yoo nama sammuu qabu taate yoo nama beeku taate abdummaan sanuu amma booda jecha kanaan booda burcuqqoo namaa takka ol qabee dhuguu dhabu akka yaada kiyyaati beekan tamam asumaan na dhageeffadhu haayilaandii namni itti lulluqatee lafa kaayee takka fuudhee yoo ka dhugu taate yoo dheebotee jechuu akka dhugu isaaf hin ayyamoon maaliif asumaan haa dhaga'u namni ammaan tana akkatti sin dhamaasu akkatti ifarkasi deebisu yaaddata saniifuu gaa hordoftoota fi kabajamtoota keenya namni nama sin geenyeetu waan hin taane si yaada tamam keessattuu zabana kana waan ajaa'ibaatti argu jira waan ajaa'ibaa dhaga'u jira dhalaan taanee fi taan arkaa jirtan dhagayaa jirtan viidiyoo garagara irratti argaatin jira kunoo gamana viidiyoo liinaa jala seentanii ilaaluu dandeessan tiyyaa takka waan isin jechaa jirtu tamam akkanaan godhu jira anaatu akkana godhu jira maal jettee haasa'u jirti tiyyaan nama fakkaanne tiyyaan agartee miti
dukkan dhaltuu fakkaatti isi fuula isii hoggaa laaltanuu isin sodaachisa. Viidiyoo isaanii liinaatuuf jala seentanii ilaaluu dandeessan. Maaliif jireenya isaanii akka waliin godhaa turte. Tamam waan akkasii fa'aa jira. Namni kun karaatiin beeniin karaatiin firraaneen dhufaniiti simiidhan. Inshallah gaa warra miidhaa takka jalaa illee najaaba rabbii sinaa taasisuun waa taasisuu walumaanii abdi ifeeki. Amma immoo ifa gartee jirtaati obboleessa kiyya dhageeffadhu. Gaarii fakkaatanii simiidhu jiraniiti. Tamam ani yoo feete na homadhu yoo feete na arrabsi yoo feete akka feete naan ji. Tamam waan feete yoo jettee waan faraanii yaani bakkaan sirraa dhaquun qabu waan sitti himaaniiti. Jireenya mataa keetii qofa yoo deemte waan takkarra numa geessa. Si galtee yaada namaatiin fuudhee gamaa gamana deemaa haasoo hiyyaa udurruqaa saniin dhagee maal jaa jettee jireenya kee gartee jireenya gadi hin godhin. Akka jireenya cirracha. Tamam cirracha jireenya kee keessa cirracha laagin. Tamam simbaasu karaa natti irra deemaa turte san silleen fakkaatu. Maaliif laanna'uu namni kun waan isa fakkaatu dalaguutu barbaachisaadha hordoftoota fi kabajamtoota fayyaa akkasuma fakkaata gaa wooma fakkaata yoo daleete bareedaadha. Waan sin fakkaanne yoo daleete maal ittuma arranfamta malee ittiin faarfamtu. Saniifuu namni inshaallahu ta'ala hunduma keenya nama waan fakkaatu dalagu rabbi nu haa taasisu. Rabbiin karaa malee nu noofin bakka malee rabbi nu ndaabini khayrii qabdu rabbi nutti haa qabu. Waan khayrii nuuf hin qabne rabbi nurraa achi haa qabu. Inshaallahu ta'ala namni rabbi sodaatan tamam rabbiif jecha laal ifin dagatina maaliif rabbi hamtuu isinirraa haa qabu dhageessanii jireenya keessan eega bultii seentan bultiin tun jechuun waan itti madaalamtu hin qabdu isinii galee kabajamtootaa fi hordoftoota kiyya haadha mana keessanii rabbi isiniif haa qajeelchuu isinillee haa qajeelchuu tamam haadha mana isinii haa qajeelchuu ilmaan keessanillee rabbi isiniif haa qajeelchuu warra waliin dhufee waliin agartee miti teebbaboo rabbi isin haa taasisuu warra bultii keessa jiru guutuu keessanis akkasumattis gaa warra bultii keessa hin jirre ha bultii jaaruu fadhus rabbi isin haa jaaruu teessin daarsine teessin aarsine rabbi isinitti haa kennu intala dhalaatis ilma dhiiraatis hunduma keessanuu warra addunyaa tanarratti viidiyoo kiyya kana daawwachaa jirta warra viidiyoon kiyya kun bira ga'u akkasumatti sheer firra godhi. Tamam inshallah rabbiin nu haa milkeessu warra biyya namaa keessa jiru guutuma keessanuu warra milkaa'ee milkiidhaan biyya keessatti Oromiyaa keessatti deebi'u rabbi isin haa taasisu. Hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya gaa jiddumaan anis maaliif woomana keessa jiruun ol baasee isiniif ibsu jira. Du'aayii warra waliin fudhatu rabbi nu haa taasisu. Akkasiin isin jaawwallahi hordoftoota kiyya hedduu takkaan isin gammadu jira hedduun isinirraa gammadu jira. Gammachuu teenya tazalaalam rabbi nuuf haa godhu. Akkasi dhalaan dhiira namaa jala deddeemtu keessattuu dhalaan jaarsa namaa jala deddeemtu kabajaa goraddaa arra akkuma urjii kana dirreetti haftan akkuma urjii kana dirreetti haftan jaarsi jaartirraan ka'u ni jaalatanii akka feetanitti yoo jaalattan jaarsa namaa ta'uu dhageenyaan irraa dhaabbadda maaliif shabaabni nuu guutuu keessattuu biyya namaa keessatti yaa Oromootiyya maqaan taane nuun buusina dhala Oromootu kana ta'e dhiira Oromootu kana ta'e maqaa mitiiti Oromootiyya please hayyoota keenyaaf duratti haalaallu ulamaawota keenyaaf duratti haalaallu mee arra ulamaawonni keenya maal godhaa jiran hayyoonni keenya maal nu barsiisaa jiran dhagaa jirtan amma sooshaal miidiyaa kana gubbatti waa hedduu agartan tamam warri viidiyoon kiyya kun isin bira ga'u akkasuma viidiyoon biraatis isin bira ga'u viidiyoo ulamaawota keenya arkaa jirtan hayyoota keenya arkaa jirtan sooshaal miidiyaa kanatti FB gubbatti waan deemaa jiru hundaa'u arkaa jirtan numa gartanis kanaafuu namni barnoota dur mana barnootaa qofarraa baranna barsiisaan hoggaa daree seenne nu barsiisa isin shookii qabatee achirratti gabateerra nu barreesse daqiiqaan 40 isaa dhumna nu biraa gabbaa tamam namni sanuma keessa sammuu balachaati bakka guddaa ga'ame akkasuma turree bara hundummaan keenya jechuun arra ammoo barnoota barachuu barbaannaan karaa hundaanuu karaa dandeesseen barachuu dandeessu obboleeyyan kiyya mee ilaalaa nuti maalirra jirraa addunyaan tun maalirra jirti hachii haalaallu arra dhageeffadhu dhalaa fi dhiirtinis garan taane deemtaniiti waan hin taane keessa galtanii jireenya keessanii farkaan laaqu jirtanii farkaan laaqina addunyaa wajjin dorgoma sammuu teessanii dorgoma maal isin nuti tun namaa gadi jira
anna arsanii bargizee takka wallahi laazim inni naara maaliif nuti arreessa jirra addunyaan dureessa deemu jirti kanaafu inshallah warri biyya namaa keessa jirtu biyyiti namaa silaawu barnoota guddaan duraan dursa namni biyya namaa keessa biyya raabee biyya namaa dhaqee barnoota akka nama kutaa 10 maatrik gaafa sanii fudhatee gara maali dabre gala pirippi dabreeti isini galee namni akkasumatti pirippi gaafa barattee pirippi irraa hoggaa baate eessa leetta 12 interaansi hoggaa fudhatte garam deemte gara kaampaasii gara maal deemte barnoota baratanii akkasumatti deeqayyara namni biyya namarraa biyyeefirraa biyya nama qayyarame akka nama interaansi fudhatee gara maali deemuti kaampaasaa deemuti balayyan kiyya akkasigaa namni kaampaasa keessa jiru maal akka baratu ni beektan isini galee namni yuunivarsiitii seenee jechuun sanbooda maal barnoonni inni qabu dabalaatuma deemee sadarkaa maalii dhaqa sadarkaa yuunivarsiitii sangiya sadarkaa yuunivarsiitii eegee booda maal barata fiildii inni itti takkarraa hanga 12 itti barachaa ture kana maaliif deebi'a gara hojiitti deebi'a barnoonni inni barate kana sanbooda yuunivarsiitii keessatti akkaatuma inni itti deebi'ee biyya barsiisu wayim biyyaaf dhaabbatu wayim biyya bira dabree addunyaaf dhaabbatu kan yuunivarsiitii keessaa argatu jechuu akkasuma isinillee namni biyya namaa keessa jirtan sadarkaan isin qabdan qiyaaza yuunivarsiitiiti if tuffattanii ifii gad ilaaltanii waan hin taane hin ilaalinaa waan hin taane hin madaalinaa isini galee kana itti yaadu nama barbaachisa sammuu tun wanni nurra teessuuf itti yaaduudhaaf waan takka ittiin adda baafachuuf kabajamtootaa fi hordoftoota kiyya jaalattanis jibbitanis dhageessan ani wallaalummaan qaba wallaalummaa kiyyaanin waan na mul'aturraa waan onnee tiyyarraa ka'een isinitti ibsu jira isiniif galee malee isinirra beekee wayin barnoota san baradhee kana geetii miti tamam anis akka nama tokkotti ilaarra uumaan barbaadu jira isini galee numan inshallah taala rabbinaaf halaafisu hunduma keenya rabbinu halaafisu barnootas numan baradda jeetiin online uma kana irratti baradda waan biraa miti jechuu inshallah akasi nama agartee miti sadarkaa irra jirutti gammadee sadarkaa biraa sadarkaa irra jiru tanarraa gama agartee nama fooqii takkaffaa irra taa'ee ijaaree lammaffaa ijaaruudhaaf karoora qabu akkasuma taa'ame abdii murina jireenya kana keessatti abdii murina namni jireenya keessatti abdii muri jechuun nama addunyaa tanarraa laastite nama addunyaa tanarraa boqote namni jireenya yeroo murate akkasin nama tasfaa muru rabbi isin hin taasisin hordoftoota fi kabajamtoota kiyya maaliif jireenya kana keessatti itti gammadaa jireenya keessan hanga jiraatan keessatti gammachuudhaan jiraadha kanaaf sanis jettanii agartee miti sammuu teessan gamaa gaman ooftanii yaadanii fi rabbashina hordoftoota fi kabajamtoota kiyya gaa isintillee dheereesseetiin jira wallahi waanuma nan mul'aturraa waanuma ta'u jirurraa waan arku jirurraa waan dhaga'u jirurraa akkanatti isin dheereessuu danda'e kabajamtootaa fi hordoftoota keenya hanga dhuma viidiyoo kiyyatti nafaana turan afeerraa keenya subscribe like share godhuudhaan viidiyoo kiyya kana namni bira ga'e hadara oromooti qaalii waa hundaa olii hedduu takkaan isin jaaladha please video kiyya share subscribe like naa godhuudhaan na jajjabeessa yoo nan dogongorellee komentii jalatti naaf barreessa assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu ilmaan oromoo addunyaa mararratti argamtan isiniin jaaladha hadara warra wal dhaga'u rabbi nu haa taasisu nageenyaa jiraadha